Ashama harka fuudhee hordoftoonni abduu moobaayilaa fi jala jirtan hundi keessanuu bakka jiraattan bakka teepiidhaan gara chaanala kiyya dhuftan isin jedha warroonni irra jalqabaa dhuftan abduu moobaayilaa subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'a hordoftoonni kiyya moora deebiidhaan bakka gara chaanala kiyya dhuftan isin jedha arra dogoggora guddaa ijoolleen teenya hojjetaa jira tiktok irraa fuudhanii gara yutub geessuun instagram irraa fuudhanii gara yutub geessuun facebook irraa fuudhanii gara yutub geessuun akkasuma wantoota viidiyoodha garagaraa wal keessa jechuudha viidiyoo makee kan hojjette kan tiktok irratti ittiin dhiichiste fuutee gara YouTube geessite ittiin dalagachuun hin danda'amu follow ittiin guddifachuun hin danda'amu jechuudha hin danda'amu qofa qabattee fiigini sirriitiin si ibsa hin danda'amu qofa qabattee hin fiigini jechuudha hin danda'amu garuu akkaataa ittiin danda'amne siif hin himaa jechuudha fakkeenyaaf ijoollee tiktok hojjetan Instagram akkasuma Facebook wantoota garagaraa irra jechuudha social media gara tokkotti fiduu keessattuu amma tiktok irraa fi Instagram irratti viidiyoodhaan gaggabaabaa nuti hojjannu gara YouTubetti as fidatanii YouTube kiyya subscribe naa godhaa kun YouTube illee hin qaba jiraniiti yeroo isaan beeksifatanis mul'ata akkasuma ijoollee tiktok irratti follow gurguddaa qaban jechuudha ijoollee gartee follow gurguddaa qaban jechuudha tiktok irratti gara chaanalaatti linkii isaanii tiktok jala kaatanii haala saniini gara YouTubetti as fidatanii jechuudha kuni gonkuma hin danda'amu Instagram irratti hojjattee gara YouTube fidachuun TikTok irratti hojjattee gara YouTube fidachuun walumaa galatti viidiyoo TikTok irratti hojjattee viidiyoo gartee Instagram irratti hojjattee gonkuma gara YouTube fidattee ittiin mallaqa argachuu yookiin ammoo YouTube saniin hojjachuu hin dandeessu jechuudha yeroon kana isiniin jedhu viidiyoon TikTok YouTube hin ta'u jedhe jettanii qabattanii fiiginaa isiniif hin adda baasa sirriitti jechuudha fakkeenyaaf ammaani an asirraa isin agarsiisa isin ammoo as nachiratti ilaaltu screen irratti jechuudha fakkeenyaaf amma anama mee TikTok keessa seenee isin agarsiisa fakkeenyaaf TikTok keessa seenee ijoollee hedduutu achi keessa jira jechuudha warra follow gurguddaa qabani garuu sagalee cufuun dirqama sagalee dhoorkaadha sagalee irraa cufaa sagalee dhagamu jechuudha eega gartee TikTok jala seenee booda irraa ol oofeemee amma ijoollee teennaa warra follow gurguddaa qabame ni barbaanna yeemee irraa ol oofaa dhiifama ijoollee fakkeenyaaf follow gurguddaa qaban jechuudha TikTok irratti jechuudha irraa ol oofaa fakkeenyaaf mee warra gartee asirratti TikTok irratti hojjechaa akkasuma mallee viidiyoo asirraa fuudhanii garas geeffatan isin jechuu barbaadeeti suni hin danda'amu jechuudha gonkuma waan hin danda'amneef illee isiniif hin himaana obsa warra follow gurguddaa qabu asirratti kan argetu jira fakkeenyaaf sin agarsiisa malee hedduu beeki namni akkasii afaan amaaraas afaan oromoos kan hojjetu hedduudha argeetiin jira sin agarsiisame na obsa irra ol oofeeme amma argame ijoollee oromoodha warra asirratti hordoftoota hedduu qaban jechuudha anama kana sagalee irraa cufee jechuudha waan hin danda'amneef isin hima hin danda'amu qofan qabatina hin danda'amu waan hin danda'amneef ammoo mee fakkeenyaaf amma isa kana isin agarsiisu fadiloo jedha maqaan isaa follow guddaa qaba fakkeenyaaf amma kun akkuma agartan kana jechuudha 56 qaba jechuudha follow 56 qaba YouTube illee akka qabu jala kanatti maxxanfatee jira namoonni gareen YouTube linkii isaa bakka kana jira jechuudha inni ammoo jala kaatee bakka sana ammoo Instagram kaatee jechuudha kanaafu mee linkii isaa kanarratti amma yoon fakkeenyaaf amma linkii isaa gattu qeemee kaisaan gattu qeemee gara YouTube nageessa amma laallaqame amma fakkeenyaaf kun amma dhufnee jira Jamaal Fadil jedhee maqaa isaa kan sirriitiin barate jechuudha amma inni eega maqaa isaatiin barate kunoo viidiyoodhaan haga tokko ni qaba hedduulle miti garuu baatii sadii dura haga YouTube irratti maxxanfatu eegale jechuudha amma fakkeenyaaf viidiyoon kunniin amma daqiiqaa gaggabaabaadha daqiiqaa gaggabaabaallee rakkina mataa isaa qaba jechuudha haa ta'u ammoo ka daqiiqaa meetii deebina inni amma kana kan TikTok irratti ittiin dhiichisu muuziqaa garagaraatiin ittiin dhiichisu san fidee gara YouTube fidate jechuudha yoo irra gattuqe amma dhoorkaadha malee yoo irratti gattuqe akka dhiichisu shakkiin qabu muuziqaa fedhee haa ta'u jechuudha anama gabaabdumatti maal isiniin jechuu barbaadeeti viidiyoon TikTok irratti hojjatte gonkuma YouTube irratti seera qabeessaa miti gabaabdumatti jechuudha mallaqa si argamsiisuu hin danda'u YouTube channel sanaaf guddisattee irra maxxansuu hin dandeessu seerri YouTube baay'ee tokko fokkataadha amma durallee isiniin jedhee jira waa lama asirratti fakkeenyaaf ati TikTok irratti tarii follow guddifattee ittiin bashannansiisuuf yaada kee gabaabinaan ibsachuudhaaf ittiin bashannantaa jechuuf TikTok mallaqan kafalu akkuma isin hundinuu beektan jechuudha YouTube irratti illee akkasuma godhuu jettee hin dandeessu sirratti cufama viidiyoo namaa yoo fuute sirratti cufama jechuudha sirratti cufu YouTube yeroo sii kennuu danda'a yeroo biraa immoo sirratti biloo godhaa jechuudha kanaafuu mallaqa sirraa argachuu hin dandeessu follow illee guddifachuu hin dandeessu jechuudha YouTube seerri isaa baay'ee tokko sakuriitiidha Instagram illee haaluma amma isin agarsiise kanaan jechuudha yoo TikTok irraa fuutanii akkasuma Instagram
Instagram irraa fuutanii viidiyoo san asirratti kan baasan ta'e uummata kallee faayidaa isinii hin qabu waan ta'eef hin hojjetinaa waan akkasii. Inni biraa immoo yoo gartee hatta viidiyoo bakee kan dhoorgaa hin ta'in wahii yoo ta'e jechuudha. TikTok irratti baxxansite viidiyoon TikTok si hayyamu daqiiqaa sekondii 50 sekondii 40 guddaan isaa sekondii 50 jechuudha. Daqiiqaa takka fo'ifaa jechuudha. Gabaabdumatti viidiyoon achirra jiru sun gaggabaabaa waan ta'eef YouTube irratti YouTube si guddisuudhaaf illee yeroo haaraa kana watch time waan jedhamutu jira. Viidiyoo kuma meeqa maxxansite watch time isaa ol si deemuu danda'u jechuudha gaggabaabaa waan ta'eef siif hin guddisu karaa sanii jechuudha. Odoo achuun kenne guutumatti muuziqaan hin hayyamamu. Muuziqaan YouTube irra jiru kana tokko illee fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Viidiyoon muuziqaa YouTube irra jiru guutuutti abbaa qaba. Kan abbaan qabne illee si duratti maxxanfamee jira. Kan abbaan sin himan illee seera YouTube irratti waa lamatu jira. Kan abbaan sin himatu kan lammataa ammoo dhoorgaa duplicate waan jedhamutu jira jechuudha. Namni lama fayyadamuun hin ta'u YouTube irratti jechuudha. An viidiyoo kiyya fakkeenyaaf amma kan YouTube kiyya kana irratti fayyadamu jiru baradhee YouTube biraallee isuma kanaan hojjedha yoo jedhe hin ta'u jechuudha. Yeroo muraasaaf yeroo naa kennuu danda'an yeroo dheeraa itti fufuu hin danda'u jechuudha. Duplicate waan jedhamutu jira waan ta'eef jechuudha. Keessattuu sagaleen baay'ee tokko dhoorkaadha. Fakkeenyaaf amma sagaleen muuziqaadhaan garagaraa kan YouTube irra jiru ati fuutee ittiin fayyadamoo jette dhoorkaadha jechuudha. Dabree amma yeroo takka takka anillee waan nama yeroo fayyadamu na argite atuun fayyadamtaa abaluun fayyadamaa jechuu dandeessa. Yeroo gabaabaadha. San yeroo gabaabaa sii kennuu danda'an. Sanuu of eeggannoodhaan. Ammoo amma isin fakkeenyaaf waan addaan hin beeknee fi namoonni haareen jechuudha muuziqaa direct jechuudha. Hama kan nama badaadhaa of fuudhuu dandeessan. Of fuutanii viidiyoo sadii si himannaan namni suni blocks irratti ta'a jechuudha. Kanaafuu gonkuma hindandayamu isin jechuu barbaadeeti. Namni isin himachuu baatu iyyuu duplicate waan jedhamutu jira. Dhoorkaadha. YouTube chaanaalatti viidiyoon tokko YouTube chaanaala tokkoo fi viidiyoon tokko YouTube chaanaala tokko qofaaf jechuudha. Viidiyoos achirraa fuutee chaanaala lamaan hojjechuun hin dandahamu jechuudha. Seera YouTube'itti jechuudha. Kanaafuu waan kana namoonni hedduun hin beektan jedheetiin amanaa. Ijoollee hedduu keessattuu ijoollee shamarranii warri TikTok irratti dhageettii guddaa argatanii akkasuma follow guddaa qaban akkasuma YouTube channel link kaatanii viidiyoodhaan asirratti ittiin dhiichisan hedduminaan dhiichisa TikTok jechuudha. Bashannana waan ta'eef daqiiqaa gabaabaadha. Isa san fuutee achira kaahuu dandeessu. Kan ammoo biraa YouTube irra ama YouTuberoonni gurguddoon sila fakkeenyaaf amma asirra yoo kan argu taate sila amma YouTuberoonni gurguddaan amma warroonni beekan jechuudha. Hin godhan waan akkasii ka YouTube irra kaan san fuudhanii gara TikTok fidan malee TikTok irraa fuudhanii gara YouTube hin geessanii jechuudha. TikTok irratti ammallee inni biraa ka dhoorkaadha maalinni viidiyoo namaa fakkeenyaaf irratti hojjetta. Viidiyoo irratti hojjechuu jechuun uf cinaa keesse ana fakkeenyaaf asii haasa'u jira nama biraa kanaa ta'e san taa'ee isa san xiinxallu yookiin ammoo irratti hojjechuu yookiin ammoo muuziqaa inni ittiin hojjete san isa fakkeesse isa waliin dandasu wantoota akkasii sanillee jechuudha dhoorkaadha. Viidiyoon suni abbaa qabeenyummaa isaa hin beektu YouTuber ta'uu danda'a. Akkasuma peejiidhaan Facebookaa irraa jiraachuu danda'a. Peejiin Facebookaa illee akkuma YouTube kanatti mallaqa kafala waan ta'eef hin hayyamamu jechuudha. Sunillee hin danda'amu. Walumaa galatti TikTok irraa gara YouTube geessuun hin danda'amu. Jala muree isinii meetiin jira jechuudha. Ijoolleen teenya yoo YouTube irraa waa argachuu barbaadan yoo flow guddifachuu barbaadan YouTube irratti as bahaati ifa bilisatti YouTube qofa irratti hojjedha malee TikTok irraa fuutanii achi geessuun Instagram irraa fuutanii achi geessuun hin danda'amu jechuudha. Seera YouTube'itti dhoorkaadha jechuudha. Sirriitti irraa waa barattan jedheetii yaada. Kanaafuu uf dandahaadha waan maxxannee hin fedhu jechuudha. Kanaafuu ati waan bakka biraatitti fayyadamame san fuutee TikTok irratti yoo geessite TikTok irra YouTube irra si duratti jiraachuu danda'a. Ammoo muuziqaan ati TikTok irratti ittiin dhiichiftu suni abbaa qabaa jechuudha. Birratti yeroo ati TikTok irraa fuutee achi geessitu namoonni gariin edit yoo godhe maal jechuun editiidhaan illee jalaan baatu jechuudha warra YouTube ni beekan jechuudha. Namni YouTube teknooloojii guddaa kana tolche edit beekuu hin dadhabuu jechuudha. Walumaa galatti wanni namaa dhoorgaadha jechuudha. Hojjechuun hin dandeessu jechuudha. Tarii muuziqaa malee dhiichisuu dandeessa dhiichisteetiin maxxansuu ni dandeessaan sin jedha. Ani Abduudha Abduu Moobaala Birraayii. Hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu uslukumarraa fagaadhu.